Tole hordoftoota keenya keessummaan labata keenya har'aa dargaggeessa Eebbaa Tasfaayee jedhama. Eebbaa baga nagaadhaan dhufte gaaffii koo kanan jalqabu miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo baay'ee yeroo baatu live coach jettee of beeksifta. Maal jechuudha kun kanumarraa yookaan maanni live coaching kun? Jireenya irratti akkamitti wantoota barbaannu bira ga'uu dandeenya, bakka barbaannu bira ga'uu dandeenya. More kan nu keessa jiru dandeettii qabnus caalaatti fayyadamuu akkamitti dandeenya kan jedhu irratti nama nu gargaaree achi ga'uu akka dandeenyuuf wajjiniin karaa kan nu barbaachisudha. Wanti kun egaa beekumsa. Eessa argatte beekumsa kana? Namni biraas eessa argachuu danda'a? Okay, so background on psychology degree qaba counseling degree ko sociology da, master ko counseling psychology, amma PhD ko clinical psychology dan fudhachaa jira. Isa alammoo modality psychology sadin fudhadhe counseling in tokko neurolinguistic programming kan jedhamu Ingilizi irraa fudhadheera. Another one positive psychotherapy kan jedhamu lamaanuu asuma garuu kan Germany majorly German way. Sadaffaa immoo coaching kan jedhu sadarkaa Awurooppaatiin leenjis qaba life coaching if furthermore kan deemu immoo kan koo executive coaching is qaba. So sadarkaa sanaanii leenjis fudhadhee certified ta'ee accreditation is qaba. So anywhere in Europe akka life coach jedhu title sanaan hojjechuu nan danda'a jechuudha. Rakkina akkamii hiikuudhaaf fayyada beekumsi kun yookaan hojiin kun? So counseling yemmuu ta'u rakkina irraa ka'a. Let's say rakkina wayii yoo namni qabaate stress yoo ta'e cinqii keessa yoo galee waan yaade expect godhe yoo hin taaneef or relationship isaa keessatti fuudhaaf heeruma keessatti waan rakkinni yoo jiraate counseloriin gargaaree irratti sisirreessuu danda'a. Coaching bira yemmuu dhuftu garuu karoora baafattee jireenya kee keessatti gara fuulduraatti ta'uu fi godhuu waan barbaaddu irratti gargaaraadha malee rakkina furuu miti. So specifically difference xinnoo qaba. Namni xiinsammuu irratti hojjetuu fi coach ta'ee namni hojjetu jechuudha. Namni leenjisaan atleetiksii atleetiin fiiguu yemmuu hin dandeenye miti dhufee kan gargaaru. Fiigee reekardii cabsuu badhaafamuu yemmuu barbaadu leenjisaa bira dhaqee karaatti leenjuu sirreeffatee jireenya isaa keessatti sadarkaa barbaadutti atleetiksiidhaan ga'uu danda'a. Akkasuma coachingiinis. So rakkina furuuf otoo hin ta'in karoora kaawwatanii karoora sanaanii bakka guddaa ga'uuf nama gargaarudha. Maaliif jalqabde biyya keessatti? So jalqaba counselor ta'een hojjechaa ture. Counseling immoo rakkina irraa ka'a. Rakkina namni tokko qabu isa furuu fi gargaarudha. Wajjiniin haasa'uu, gorsa laachuu, plaanii wajjiniin baasanii irratti hojjechuudha. Garuu isaa ala immoo namoonni baay'een rakkina keessa otoo hin galin karoora baafatanii bakka guddaa sana ga'uu irratti rakkinni isaanii. So coach yoon ta'e leenjisaa life coach yoon ta'e otoo rakkina keessa hin galin jalqaba karoora baasanii akkamitti bira ga'uu akka danda'anii jireenya isaanii keessattis bakka fooyya'aa akkamitti akka ga'uu danda'an leenjisuus barsiisuus gargaaruus nan danda'a. So rakkina dura ga'uun barbaade isaaf inni isa qo'adhee immoo isatti gale. So namtichi dandeettii isaa akka arguun gargaara tokkoffaa. Ergasii dandeettii isaa erga beekeetii immoo karoora baafachuu irratti nan gargaaraniin akkamitti karoora akka baafatu karoora jabaa karoora ta'uu danda'u. Isa jalmeedha imaginary torban tokkotti miliyoona tokkoon argadha isa jedhu otoo hin ta'in akkam godhee miliyoona tokko yeroo meeqatti karoorfatee dandeettii isaatti hojii isaatti beekumsa isaatti waan qabu irratti beez godhee akkamitti karoora baasuu danda'a kan jedhu irratti hin gargaara. Karoora erga baaseetii immoo in eegnaaniin walumaan hojjenna. Meerree godhikaa hojjedhukaa jennaaniin. Akkuma leenjisaan atleetiksii suduukaa yemmuu leenjitu fiigi ilaalaan jira siin jedhutti goolii keesse karoora keeffattee
sana akka fulfill gootu si wajjiniin dhaabbanna teknikiis immoo si barsiifna jechuudha. Tole, kanaan alattis hojii biraa irrattis immoo haala hirmaattu si argaa jirra. Miidiyaa kana irratti abbaa murtii illee taatee yeroo darbe dorgommii miidhagina shamarran ijoollee Oromootiif illee abbaa murtii taatee teessee jirta. Waan biraa hoo maal irratti hirmaachaa jirta? So basically, company lama sadiin qaba. Leenjiif gorsa kan laatu qaba. Media event kan hojjetu qaba. Isa keessatti saloon leenjiif gorsa laatu tokkodha. Inni beekamaadha garuu. Eventii keessatti immoo stage gaggeessuufa. MC jedhama Master of Ceremony ta'ee stage hedduun gaggeessa. Businessii biraarrattis amma restaurantii banaan jira. Leenjisaa waan ta'eefan immoo judges ta'ee dhufe isa beauty contestii sanarratti. Ijoollees leenjiseeraan numti. Akkuma beekamu dargaggeeyyiin biyya sana keessa jiran obbolaan kee baratanii yuunivarsiitii illee fixanii hojii malee maalan hojjedha jedhanii calluma jedhanii taa'anii maatii irratti illee ba'aa ta'uu irratti jiru. Maal gorsitamee jiraaf? So wanti jalqaba irratti yaaduu qabnu wanta irratti xiyyeeffannu jireenya keenya keessatti hin baay'ata. Maal jechuudha? Namni hin qabu, hin arganne, hojiin hin jiru, maal jedhee irratti xiyyeeffatu or amma hojii hin qabu. Realityidha. Bakka okay, hojii hin qabu. Garuu hojiin hin jiru. Maal kan jedhu irratti yoo xiyyeeffate hojii argachuunis baay'ee cimaa ta'a. Waggaa lama dura company koo keessatti almost nama 3,000 ol leenjisnee qacarree hojisiisaa turre. 3,500 way. That's a big number. Dargaggeessota hojii hin qabne jedhaman. Projektii xinnoodha. Projektii waggaa tokko waggaa lamaa turte. Waggoota sana keessatti garuu wanta guddaa hojjenneerra jennee kan yaannu dargaggoota fudhannee leenjifne sana keessatti ilaalcha isaanii waan jijjiirreef erga nu projektiin sun dhumetti or nu biraa gadhiisanii deemanitti hojiis argataniiru, hojii ofii isaaniitii, biizinasii ofii isaaniitis immoo banatanii. So jechuu qofaa otoo hin ta'in practically hojjedhee argeera. Namni ilaalcha isaa yoo jijjiirrate jireenyi isaa jijjiiramuu akka danda'u argisiiseera. Dargaggoonni amma jiranii please ofii keenya irratti haa hojjennu, mataa sammuu keenya irratti, ilaalcha keenya irratti haa hojjennu. Ilaalchi keenya yoo guddate, waa'ee ofii keenyaas kan yaannu, waa'ee biyya lafaas, waa'ee biyyaas, waan ilaallu, akkaataatti ilaallu yoo sirreeffanne, akkaataatti jiraannu sirreessuu dandeenyaan jedha. Galatoomi eebbaa tasfaa'ee yeroo kee yaada kana nu qooduu keetiif yeroo biraas dhimma biraa irratti walitti deebina. Waan nu wajjin turteef baay'een si galateeffadha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebana.